Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kun qophii addaa dhaabbanni Dream Media Center fi Prime Media waliin ta'uudhaan isiniif qopheessedha. Qophii keenya kanaan keessummaa qabannee jirra. Keessummaa keenya waliin turtii kan taasisu an Qaroo Abbabaa fi waa'illi koo Kiyyaa Abaateeti. Tolee irra deebiidhaanii baga ayyaana du'a ka'uu Yesuus Kiristoos hin ga'e jecha har'ammoo ayyaana kana sababeeffachuudhaanii sagantaa garaagaraa irraa biratti akkasumallee ittiin bohaartu jennee kan isinii dhaanne keessummoota lama qabannee jirra. Keessummoota keenya maqaa keessanii fi gahee hojii keessanii fi haala amma jirtanii uummata keenya wajjin wal baraa. Maqaa Abbaa ilma hafuura qulqulluu Waaqayyoo tokko ameen. Maqaan koo Hayyoo Afaanii luba badhaasaa Tolaan jedhama. Mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti teessoo Paatriyaarkiitti miseensa hayyootaati. Magaalaa Shaggaritti immoo mana kiristiyaanaa Rooppaak Gabreelitti bulchaadha. Koree mana lubummaa Oromiyaati. Attam jirtu Waaqayyoon guddaa galateeffanna. Maqaan koo luba Alamaayyoo Tolaa jedhama. Ani luba waldaa kiristaanaa Makaana Yesuus Itoophiyaati. Bakki nama hojjechaa jiru waldaa amantoota Makaana Yesuus Labuurra jira. Luba duree waldaa sanaati. Ulfaadhaa galatoomaa isiniin jenna. Luba maqaan abbaa keessanii wal fakkaata. Mee ayyaana Faasikaa kana maqaa garaagaraatiin kan inni waamamu ayyaana Faasikaa iddootti jedhamu jira. Ayyaana du'aa ka'umsaa yerootti jedhamu jiraata. Akkasumas immoo ayyaana Tsooma Hiikaas yeroo jedhamu jiraata. Ayyaanni kun akkam ta'eeti kan waamamuu qabu mee isin akkamittiin ibsatti kennitu? Tolee egaa ayyaanni kun duraan dursee uummata kiristiyaanaa miidiyaa kanaan nu daawwachaa jiraniini biyya alaas biyya keessas kan jiraniin baga ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiini kan bara 2016 fayyaa nagaan ittiin isin ga'e. Ayyaanni kun bakka jirtanitti kan nagaa kan gammachuu kan eebbaa isiniif haa ta'u jechuun barbaada. Akkuma tamma kaastee ayyaanni kun ayyaana Faasikaas jedhama. Ayyaana Faasikaa kan inni jedhamuufi sabni Gibxi bittaa warra Gibxi jalaa sabni Israa'el turanii achi jalaati Waaqayyoo karaa raajaa Musee geggeessuudhaan biyya sanaa isaan baasee biyya kanaan biyya aannaniif dammaatti waan isaan galchee fi saboonni Israa'el aadaa isaanii keessatti ayyaana Faasikaadha. Waggaa waggaatti guyyaa itti gabrummaa hacuuccaa warra Misraa jalaa ba'anii waan kabajataniifiti. Ayyaanni kun immoo dhaqee du'i gooftaa Yesuus Kiristoos awwaalamuun isaa du'aa ka'uun isaa jala sanatti waan dhufeef ayyaana Faasikaa jedhamee waliin waamama. Inni lammaffaan ayyaana Faasikaa kan inni jedhamuu fi Faasikaan kakuu moofaa suni dhiiga hoolotaa maqanii mana isaaniitti yookaan balbala mana isaaniitti dibuudhaan kan isaan ergamaa du'aa jalaa hafan. Inni sun gaaddidduu yeroo ta'u kakuu haaraatti immoo hiikni isaa dhiiga gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa ittiin inni nu bite sana dhiiga isaa nuuf dhangalaasee du'a nurraati injifate sana yaadachuudhaaf waan ayyaaneffamuu fi Faasikaan keenya inni kakuu haaraa immoo Kiristoos isa nuuf qalame waan ta'eef hoolaan Faasikaa keenya isa waan ta'eef ayyaana Faasikaa jedhama. Ayyaana Tsooma Hiikaa kan jedhamuuf immoo akka mana amantaa Ortodoksii Tawaahidootti ayyaana kana ayyaanessuu fuula dura ji'a lamaaf soomanaan yaadanna. Kanaaf soomni kun Abiyyi Tsoom jedhama. Abiyyi Tsoom jechuun afaan Giizii yeroo ta'u afaan Oromootti sooma isa guddaa jechuudha. Sooma guddaa kan jedhamuuf sooma 7 qabdi mana amantaa Ortodoksii. Isa keessaa lakkoofsaan inni bultii dheeraa sooman isa kana waan ta'eef Abiyyi Tsoomii waan jedhamuuf tsooma kana yeroo sana waan hiikamuuf Tsooma Hiikaa jedhama. Inni kan biraan immoo ayyaanni kun egaa maqaa adda addaadhaan waamamu malee garuu sababni isaa asiinis dhufe achiinis dhufe ayyaana du'aa ka'uuti. Ayyaana du'aa ka'uu jechuun immoo gooftaan keenya nuuf jedhee samii samiirraa gadi bu'ee dubroo maaramirraa foon ishee uffatee biyya lafaa kanarra waggaa 33 deemee barsiisee akkuma Addaamii fi Hewaaniin dhala keetiirraa dhaladheetan si fayyisa jedhee akkuma waadaa seene du'ee fannifamee dhiiga isaa dhangalaasee beenyaadhaan nu bitee du'ee awwaalamee du'a mo'ee immoo guyyaan itti ka'e waan ta'eef egaa guyyaa kana du'aa ka'uu jechuudhaan mana amantaa Ortodoksii yookaan immoo Kiristoositti kan amanan hundumtuu wal faana ayyaana kana biyya alaattis biyya keessattis ni ayyaaneffama. Maqaa adda addaan kan inni waamamuuf kanaaf jechuudha. Anis hunduma keessanii dhaggeeffattoota nu dhaggeeffataa jirtaniin baga Waaqayyoo guyyaa addaaf guyyaa seena qabeessa
guyyaatti cubbamoonni fayyina argatan kanaan isin ga'ee jechuun jaalladha. Kanatti fufee maqoolee hama maqaa dhadhaamanii faasikaa jechuun maal akka ta'e dubbadha. Faasikaan bira darbuudha hiikkaansaa. Kallattii maal yeroo hiiknu hiikkaan dikshiinarii isaa maal ta'a? Faasikaa jechuun bira darbuu jechuudha. Maaltu bira darbee kan jedhuun dubbadha. Wanti bira darbee sabni Israa'el akkuma amma lubni keenya dubbatanii waggoota 430 fi garbummaa warra Misiriin jala ture. Waggoota dheeraa kana booddee Waaqayyo imimmaan saba kootii na bira ga'eera. Boo'ichi saba kootii kun hin ga'a kana jala jedhee yeroo Waaqayyo murteessetti akkaataatti Waaqayyo saba sana garbummaa sana jalaa baaseedha jechuudha. Jalqaba garbummaa sanaati faasikaan isa kanadha kan inni itti dhufu. Kanaaf maal godhe Waaqayyo hoolaa tokko tokko fudhadhaa lafa namni baay'atetti immoo hoolaa dabalaatii fudhadhaa hoolaa wajjiniinis qaladhaa namni kamiyyuu jedhee qajeelfama baase. Guyyaa sana irratti maal jedhee guyyaan kun amma booddee isiniif dhaloota isinirraa dhalatu gidduutti ayyaaneffamu jedheetu kaa'e jechuudha. Guyyaa kana akka hin daganne mucaa keetti dhala keetti dabarsi walitti dabarsaa dhalootanii walitti darbee dhufu kan jedhu dubbatee faasikaan egaa bira darbuusa biyya Gibxii sana keessatti Waaqayyo hoolaa qalsiisuudhaan saba Israa'eliin abboome jechuudha. Museetti himee Museen immoo sabichatti himee sabichi immoo akka Waaqayyo abboometti hoolaa tokko tokko qalanii hoolaa sana qaluu isaanii duwwaa utuu hin taane dhiiga balbala mana isaaniitti buusani. Dhiiga balbala bitaa mirgaa irratti gararraa isaa irratti yeroo buusanii ergamaan badiisaa yeroo dhufu balbala dhiigirra jiru sana ittiin buune. Kanaaf bira darbuu jedhame jechuudha faasikaan isa kana dhala. Bira darbuu jechuun maal jechuudha? Dha'ichatu bira darbee, balaatu bira darbee, rakkina mana nama kan biraatti uumamutu bira darbee kana gochuu isaatiin warra Misiriin hangafoota rukute jala. Hangafa horii, hangafa namaa rukute. Kanaaf Israa'elootaa fi faasikaan bira darbuudha. Gara kakwaaraatti yeroo deebinee dhufnu Kiristoosii wajjin walitti hidhamanne kakwaaraa kun. Kiristoosii wajjin walitti hidhama. Yesuus Kiristoos yeroo fannifamuudhaaf ka'ee ayyaanni faasikaa achirratti akka inni dhufuuf godhame. Ayyaana faasikaa sanarratti hoolaa qalame kakwaaraa keessatti immoo Yesuus Kiristoos hoolaa qulqullaa'aa ta'e akka inni qalamuu fi sababii Waaqayyo akeekeef aarsaa kaffalamuu malu sana kaffaluudhaa fi seenaa sana wajjin walitti fide jechuudha Waaqayyo. Sababii kanaatiifiti ayyaana faasikaa du'aa ka'uu wajjin walitti hidhama. Yesuus Kiristoos isa biyya lafaatiif dhala namaa hundumaatiif du'ee du'aa ka'e kanatu yaadatamaa jechuudha. Egaa soomii jechuun immoo soomuun of qabanii nyaatarraa of ittisanii jireenya ofii qabanii Waaqayyo wajjin haasa'uudha hiikkaansaa. Soomii isa guddaa kan inni jedhamuuf akka lubni keenya jedhan yeroo dheeraa qaba soomiin inni kun. Yeroo dheeraa inni qabu akka waldaa keenyaattis waldaan kiristaanaa Makaana Yesuus akka biyya kanaatti Makaana Yesuus jedhamti akka addunyaatti Luutiraan jedhamti. Luutiraaniin keessatti maaliin beekama yeroo itti namni gad of deebisee Waaqayyo wajjin haasa'u. Yeroo itti namni callisee Waaqayyo wajjin haasa'u. Yaada isaa waan hundumaarraa kaasee yeroo itti namni baay'ee jabaatee Waaqayyo wajjin haasa'u jedhamee akka ittiin kaa'amee jira. Kanaaf yeroo maalii ta'a yeroo namni fuula Waaqayyo irra turuudhaaf itti Waaqayyo yaadatu jechuudha. Egaa wanti guddaan maayinni saba Israa'eliin garbummaa warra Misir jalaa baase Waaqayyo faasikaadhaan. Bara kakwaaraatti immoo garbummaa cubbuu jalaa baasa dhiiga Kiristoosiin. Kanaaf nuufis faasikaan bira darbuudha jechuudha. Dhiiga Kiristoos nurra jira. Kanaaf nu bira darba balaan dhufu sun. Waaqayyo mallattoo sana yeroo nurratti argu dha'icha yookaan firdii fiduudhaaf jedhu sana jalaa nu baasa kana qabnaa jechuudha fayyaa ta'a. Ayee baay'ee galatoomaa ibsa bal'aan laattanii karaa mana amantaa lamaanuu jiruuni daawwattoota keenya leenuu illee akkasuma ayyaana kanaan wal qabatee wantoota dabalatoota wanta barree qabna. Egaa ayyaana akka ta'etti waan hundumaa qopheeffannee jirra. Mee nu qabadhaame. Eshi tole. Egaa keessummaa keessummeessuun hojii shamarraatti kan inni callisaa jiru malee rakkoon qabu. Galatoon kiyya. Tole akkuma mana keessanitti gaa asii kunoo waan hundumaa isin qopheessinee jirra. Luba keenya daabboo fudhaa. Kiyyaadhaan galatoom jennaani egaa daawwattoota keenya dhangaan as istuudiyoo keessatti guutuudhaan wanti hundumtuu qophaa'ee jira. Nutis irraa dhandhamaa jirra. Isinis mana keessan teessanii dhandhamaa akka itti bohaartan akka irraa barattan abdii guddaadha qabna. Egaan gara hayyuu afaanii luba badhaasaatti deebina. Luba badhaasaan kanaan dura tajaajila afaan Oromootti wal qabatee sochii guddaadha kan isaan gaggeessaa turanii. Ammas tajaajilli afaan Oromoo sadarkaa barbaadamu sanarra geera akkan jedhamnetti kan kaasan baay'een isaaniitu jiru. Mee sadarkaa maalirra jira?
Tole, ishii baay'ee galatooma jecha dhugaadha. Deemsi nuyi deemnee dhufnee iddoo kanarra geenyee jirru waan salphaadha jedhamuu hin qabu. Kanan jedhu yaada qaba. Maaliifi Oromoon yeroo mammaaku maal jedhaa qaaqeen bara mataan ishee marguu mataa kootu badii jetti akkasa jedhu akka nu jalaan taane nan barbaada. Maaliifi akka mana amantaa Ortodoksiitti wanna nuyi keessa turre wanna salphaa miti. Manni amantaa Ortodoksiidhaa garee tokkoof iddoo aadaan saba tokkoo qofaan itti calaqqisu, aadaa siyaasni biraan tokko irratti geggeeffamu, akkasumallee afaan saba tokkoo gadi qabanii iddootti afaan gara biraan itti guddatu, akka iddoo amantaatti tuun ta'in akka iddoo dhaabbata wayiitti godhanii namoonni baay'een itti fayyadamaa akka turan waan hin dhokannedha jechuudha. Kun waan ifa jirudha. Garuu dhaloonni waan kanatti edda dammaqee booda keessoo bataskaanaa gaafa laalu keessoon bataskaanaadha. Murtoo akkasii hin qabdu. Amaluma isheetiin manni kiristaanaa wangeela babal'isuu hanga ta'ee jirutti aadaa saba tokkoo calaqqisiisuu, afaan saba tokkoo qofa calaqqisiisuu irraa ga'ee hin qabdu. Amantiin biyya dhatte hundumaatti afaan hin qabdu, aadaa hin qabdu. Aadaan ishee saba bira dhatte sanaadha, afaan ishee saba bira dhatte sana ta'uu qaba ture. Garuu galagaltoo kanaatu hojjetamaa ture. Egaa dhaloonni kun yeroo itti dammaqu akkuma tamma kaastee dhaloota dammaqee falmaa geggeessaa ture sana keessaa anis akka nama tokkootti keessuma turre. Garuu baay'ee hojjenne kan jennurra sichi waan hojjennutu nurraa baay'ee teegama yoo jenne gaariidha. Maaliif waan ammarra geenyee jirruuf Waaqayyoon galateeffachuun gaariidha. Maaliif Waaqayyo wangeela Maatewos boqonnaa 25 irratti maal jedhaa? Xiqqoo irratti kan amaname guddaa irratti ni muudama waan jedhuufi hanga amma Waaqayyo irraan nu ga'ee jiru kanatti Waaqa galateeffannee akkuma Oromoon jedhu mucaa abshaalli isa harkaa qabdu harkatti qabattee isaa hafeef immoo boosii akkuma inni jedhe sana waan harkatti galfanne harkatti qabannee isa hafeef immoo tarkaanfachuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Sana immoo kan nama milkeessu Waaqayyo. Egaa dhaloonni yookaan immoo miidiyaa kanaan namoonni nu hordofaa jiranii wal haaluu hin dandeenyu waan ta'eefi dugda duuba haasa'urra fuuldura haasa'u koo wayyaa. Yeroo ammaa kana yeroo laallu haalli xiqqoo qabbanaa fakkaatu hin jira. Maal inni haalli qabbanaa fakkeesse waan jedhamu kun waan wal xaxaa baay'eetu jira. Waggaa muraasatti waan hojjetame miti wanti kun. Waan hundee gadi fageeffate waggaa hedduu kan irratti hojjetame wanta ta'eefi ijibbaataadha hundumtu kan falmachaa jiru. Inni gamanaas kan inni falmachaa jiru dubbii ijibbaataati, xiiqiidha, booreedha jedhee itti galee jira dhaloonni. Garuu akkuma wangeelli qulqulluun namni gindii qabatee yookaan immoo namni qotiisa qotu tokko fuulduratti malee booddeetti galagaluu hin qabu akkuma jedhamu sana namoota kaaniif namoonni warri kaan waan booddeetti galagala itti fakkaachuu danda'a. Booddeetti waan galagalame miti. Booddeetti sin galagalu. Qaanqeen kunis immoo al tokko mul'ateera. Ibidda dibame fakkaachuu danda'a garuu hin badu. Baduus immoo hin danda'u. Maaliifi dhaloonni har'aa kuni dhaloota kaleessaatti inni hojjete fidee dhufee dhaloota kanaan ga'eera. Dhaloonni ammaa kun immoo bakka amma jiru kanarraa kaasee galmaan ga'uudhaaf dhaloota kutataa waan ta'eefi dhaloota dammaqaas waan ta'eef hojiin dhaloota kanarratti hojjetame waan yaraa miti waan ta'eefi qabbanaa yoo fakkaate iyyuu galma hinuma ga'a. Baay'ee luba keenya odeeffannoo laataniif baay'ee galatoomaa jecha. Mana amantaa lachuu keessatti amantaa Pirootestaantii akkasumallee amantaa Ortodoksii keessatti ayyaanni kun bakka guddaa qaba. Iddoo guddaa kennameefii kabajamaa fi kanaaf ayyaanni kun maaliif ayyaana warra kaan irraa adda ta'e yookaan immoo amantoota bukkeetti iddoo guddaa maaliif qabaate kan jedhu immoo mee ibsa xinnoo ishee nu kenna luba Alamaayyoo. Waaqayyoon guddaa galateeffannaa. Egaa ayyaanni kun ayyaana guddaadha. Yoomiyyuu ayyaana guddaadha. Sababii qaba. Sababni isaa utuu ayyaanni kun hin jalqabamne ta'e hin jiraanne ta'e dhalli namaa karaatti Waaqayyo wajjin walitti araaramuu hin qabu ture. Kanaaf Waaqayyo akeekkatee ilma isaa tokkicha gara biyya lafaatti erguudhaan hanga du'a fannootti dhaqee fannifamee du'uudhaan du'aa ka'ee abdii jiraataa akka inni namaaf uumuu barbaadame. Kanaafidha jechuudha. Kanaaf ayyaanni Faasikaa adda kan inni ta'u ni jalqaba.
akka dubbii waaqayyootti yeroo laallu erga waaqarraa dhufee sagalee waaqayyootu foon uffatee nama ta'ee ni nama ta'e sun immoo dhiphina nuyi baachuun nuuf ture. Nuyi jechuudha akka gatii nuyi kaffaluun nuuf ture. Aarsaa nuyi baasuun nuuf ture sana ofiisa irratti fudhatee fannoo irratti ol ba'uudhaan ilmaan namootaa garbummaa cubbuu jalaa ba'anii waaqayyoo wajjin araaramanii ijoollee waaqayyoo ta'uudhaaf carraa akka argatan. Abdii du'aa ka'u gaafa inni lammata deebi'ee firdii isa dhumaatiif dhufu sana akkuma bara Gibxi irratti akka tasaa ta'ee warra Gibxi irratti firdiin kenname sana guyyaa dhumaa irratti gaafa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhufu sana namoonni karaa waaqayyo qopheesse daandii inni qopheesse kanarra jiranii isaa wajjiniin dhiiga isaatiin bara baraan mo'anii akka isaan jiraataniif waan karoorseefidha. Kanaaf kuni ayyaana guddaa kana caalattuu ayyaaneffamuun irra jiraatudha jedhee yaada. Inni kan biraani du'aa ka'uun hin jiru utuu ta'ee abdiitu hin jiru. Hin jiru abdiin. Amma tu Yesuus du'ee hafeera ta'eeti abdiin hin jiru. Jireenya bara baraatiif waan abdannu hin qabnu. Maaliif? Kanaafidha Roomee 14 lakkoofsa 10 irratti dursee ka'uudhaani warra isatti amananiif abdii du'aa ka'uu kenne jedhee kan inni dubbatu sababii kanaatiif jechuudha. Kanaaf Faasikaa wanti adda godhu abdii du'aa ka'uu sana qabaachuu keenya. Waaqayyo wajjiniin karaa ittiin araaramnu daandii ittiin balaa rakkina nurra dhufuudhaaf ture sana jalaa baanu Kiristoos irraan argachuu keenya irraa kan ka'e adda ta'a jechuudha. Jaallatamtootaa fi kabajamtoota daawwattoota keenya egaa ammas qophiin keenya akkuma itti fufeetti jira. Egaa kiyya maali dhangaan guutuudha. Namoota yeroo tokkoon waan hin qaqqabsiistee fakkaata. Nyaadhaa dhugaa jechuun si biratti gadi bu'ee jira. Afgaaffii mattaafni odeeffannoo haaraa dhaga'uudhaaf waan barbaannee fi daawwattooti keenya illee isa dhaggeeffachuudhaaf yaadi isaanii bukkee waan jiruuf isarratti hafne malee ammallee nyaadhaa dhugaa jechuu barbaanna. Ayyaanni kun ayyaana gaarii haa ta'u. Kanuma wal qabachuudhaan amantaa Ortodoksii keessatti ayyaanni kun bakka guddaa qaba. Tsoomarra ture uummanni ji'a 2 guutuu kanaaf amma immoo ayyaana kana immoo yeroo kabajan kana akkamitti dabarsuu qabu? Ergaa akka lubaatti akka dura amantaa tokkotti akkamittiin kabajaa ittiin ergaa dabarsuu fi akkasumallee immoo maal gochuu qabu ayyaana kana yeroo kabajanii maaltu amma akka amantaa Ortodoksii tokkotti maaltu namarraa eegama kan jedhu ibsuma gabaabaa daawwattoota keenyaaf nu kenna. Tole ayyaana kana yeroo ayyaanessan akkamittiin ayyaanessuu qabu kan jedhu kuni ergaa an akka mana abbaa amantaa tokkotti mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo bakka bu'ee kanan dabarsu dargaggoota keenya bukkee aadaan hin taane tokko jira sun cabuu qaba waan jedhu ergaa dabarsuun barbaada. Kunis maalinni battala ayyaanni waggaa dhufu hafuuraan jalqabanii fooniin xumuruu tokkotu jira. Fakkeenyaaf ji'a 2 guutuu tsoomaa turanii ayyaanni kun gaafa jala ga'u maallaqa buufachaa turaniitu dargaggoonni baay'een isaanii nyaataaf dhugaatiidhaan ayyaana kana dabarsuu barbaadu. Kan nu daawwachaa jiru dargaggoota hundumaan maal jechuun barbaada? Ayyaanni kun ayyaana du'aa ka'umsa gooftaa keenya yeroo jennu ayyaana fooniitu hin ta'in ayyaana hafuuraati. Ayyaanni hafuuraa immoo hafuuraan akka jalqabame hafuuraan xumuramuu qaba malee ji'a 2 guutuu waaqa kadhachaa turanii tsoomaa turanii dhumarratti nyaatatti dhugaatiitti gorama yoo ta'e duudhaa amantichaa yookaan immoo duudhaa ayyaana sanaarraa kaanneerra jechuudha. Kun dargaggoonni keenya ammallee kun barnootaan furamaatti jira. Iddoo mul'atutti garuu namoonni dogongoranii godhan jiraachuu waan danda'aniif ijoolleen amantii Ortodoksii hordofan hundumtuu soomana keessa kan turan Kiristoosiin kan amanu hundumtuu miidiyaa kanaan nu dhaggeeffachaa jiru. Xumurri ayyaana kana hafuuraan ta'uu qaba. Keessumaa akka mana amantii Ortodoksiitti kitaabni fitii manfasaawwii jedhu yookaan immoo keewwata haqaa jedhu maal jedha? Ayyaana kana yeroo ayyaanessitanii yoo isiniif danda'ame foon gooftaaf dhiiga gooftaa fudhadhaa jedha. Keessumaa akka mana amantaa Ortodoksiitti torbanii tsoomni kun xumuramu jalatti siqnee imaamaatii jenna. Imaamaati jechuun haamme kan jedhu irraati kan dhufe jecha giiziiti. Afaan Oromootti yeroo hin dhukkuba yookiin immoo dhukkubbiiwwan jechuudha. Imaamaati jechuun dhukkubbiiwwan yeroo jennu mataa cabsaa garaa ciniinnaa maal isa jennu utaalloo isa jennu kana miti. Gooftaan Yesuus Kiristoos dhala namaa kana fayyisuudhaaf dhukkubanni isaaniif jedhee fudhate gidiraa isarra ga'e jechuudha. Ammistuu qinnoota masqal madoosaa yookaan immoo waraantii harkasaa miillasaa kana yaadachaadha kan dhaloonni kun turu. Egaa dhumarratti dhukkuba kana imaamaatii kana keessatti akka seerri bataskaanaa kaa'ee jirutti mana kiristiyaanaatti walitti qabamaatii guyyaa gaafa kamisaa immoo guyyaatti irbaata gooftaan duuka bu'oota isaa walitti qabee ayyaana Faasikaa hirmaate waan ta'eef gaafa sana kiristiyaana kan ta'e hundu
kennaa qulqulluu fudhachuu qabayyuudha jedha. Namni isaaf hin danda'amne garuu abbaa amantii isaanii wajjin mari'atan jedha. Kanaaf hafuuraan jalqabame hafuuraan xumuramuu qaba. Dargaggoon achuma irratti kan itti dabaltanii kan hin barbaadu torbeewwan tsoomii 8 keessatti maqaa mataa isaanii danda'een qabaatu. Yeroo baay'ee macaafa qulqulluu irraa kan dhaga'amu sanbatni akka kabajamuu qabuuttidha. Torbee tsooma hiikaa yeroo xumuraatti immoo sanbanni diigamte jedhamtee waamamtu tokko jirti. Mee kun maal jechuudha? Maaliif diigamte sanbanni sun? Tole ulfaadhu. Egaa akka mana amantaa Ortodoksii Tawaahidootti yeroo dubbannu sooma kana wangeela qulqulluu irratti sooma jedha malee guyyaa akkasii sooma guyyaa akkasii hiikaa kan jedhu hin jiru. Inni kun tuma abbootiin keenya qanoonaadhaan tumanidha. Dogmaatu hin ta'in qanoonaadha kun. Seera sana keessatti hayyuun mana kiristiyaanaa qulqulluu Yaareed torban 8 ji'a lamaan kana keessa jiranii fi maqaa mataa isaanii kenneef. Torbeen inni jalqabaa Zawarede jedhama. Zawarede jechuun Waaqayyo waaqarraa gadi bu'ee foon giiftii maaramii uffatee biyya lafaa kanarra deddeebi'uu isaa torban keessatti baratanidha. Kun egaa macaafa qulqulluu irratti wangeela Yohaannis boqonnaa 1 kaasee sagalee waaqa bira ture, waaqa bira inni ture, sagaleen sun lafarra dhufee akka foon uffate kan ibsu sana. Inni itti aanu qiddisti jedhama. Qiddisti jechuun immoo qulqullina namni Kiristoosiin hordofe tokko waaqii qulqulluu akka ta'e ofiisaa qulqulluu ta'uu akka qabu hojiin qulqullinaa maal akka ta'e torban keessatti baratanidha. Inni itti aansu mikuraab jedhama. Mikuraab jechuun gooftaan Iyyasuus Kiristoos gardaafoo Solomoon seenee warra Ayihudootaa wajjin warra Fariisotaa wajjin gaaffiif deebii geggeessee waan isarra ga'e waan isa gaafatan waan inni deebii itti kenne torban keessatti hubatamudha jechuudha. Inni itti aansu Matsagwii jedhama. Namni waggaa 38 siree gubbaa ciise tokko akkaataa inni itti fayyee fi namni fayye kun immoo xumurri isaa akka inni itti gadhee ta'e. Xumurri namicha sanaa attamitti akka bade. Namichi sun waggaa 38 siree gubbaa ciiseera garuu fooniin fayyeera Kiristoos isa fayyiseera. Lubbuudhaan garuu xumura irratti namichi kun jireenyi isaa gaarii hin taane. Nama kanarraa maal barra torban kan jedhu keessatti kan baratamudha. Inni itti aansu Dabra Zayit jedhama. Gooftaan gaara ejersaa irratti ba'ee barsiisuu isaa wangeela Maatewos boqonnaa 24. Inni itti aansu Dabra Zayit itti aansee Gabraheer jedhama. Hojjetaa amanamaa warra makiliitii 5 2 1 fuudhee namichi inni fuudhe sun dhibaa'aan sun attamitti akka awwaale warri 2 buufatan maayinni warri 5 buufatan maayinni kan jedhu torbee keessatti baramudha. Inni itti aansu Niqoodimoos. Niqoodimoos jechuun wangeela Yohaannis boqonnaa 3 irratti kan caafamee jiru namni seera barate kuni Kiristoositti attamitti deebi'ee sirna cuuphaa akka inni barate xumura irratti Kiristoosiin foonsaayyuu fannoo irraa buusee akka inni itti Armaatiyaa Yoosef nama jedhamu wajjin akka inni dhaqee awwaale sana seenaan isaa akkamittiin qulqullaa'ee namni kun akkamitti Kiristoositti amanee halkan dhufee barate nama guddaa akkamittiin ta'e akkamittiin mootummaa Waaqayyoo dhaale kan jedhu torbee keessatti baratamu. Egaa inni itti aansu immoo Hosaayinaa jedhama. Hosaayinaan immoo wangeela Maatewos boqonnaa 21 akkamitti gooftaan harree yaabee Yerusaalemitti akka seenee fi gooftummaan isaa akkamitti akka mul'ate mana kiristiyaanaa akkamitti gardaafoo Solomoon akka inni qulqulleesse torbee keessatti baratamu. Isa booda torbeen dhuftu Samuuna Maamaatti jedhamti. Samuuna Maamaatiin kuni guyyaa torbatu keessa jira. Guyyaan torbanuu maqaa qabdi. Dafinoon yookaan immoo naannoo kanatti warri hojjaa lammaffaa jedhu akka ammayyaatti amma immoo wiixata jedhama. Wiixati kuni margama balas jedhamti. Margama balas jechuun maal jechuudha? Muka wayinii abaaramte, muka arbuu abaaramte. Gooftaan Iyyasuus Kiristoos ijarraa nyaachuu dhaqee hin dhabee wangeela Maatewos 21 irratti lammaffaa iji sirraan argamin jedhee mukattiin maalii iji jedhamte maa inni Kiristoos maal beela'ee guyyaa jedhamu keessatti gibira maamaatii irraa dhaggeeffachaa oolanidha. Gibira maamaatii jechuun kitaaba dhukkubbii gooftaarraa guyyaatti dhaggeeffachaa oolanidha. Guyyaan kibxataadha. Antsiyoota Beete Maqdas jedhama. Guyyaatti gooftaan Iyyasuus Kiristoos mana qulqullummaa qulqulleessee jedhama. Akka inni itti dhaqee qacceedhaan rukutee warra keessatti daldalan kana akkaataa inni itti keessaa yaasee mana abbaa koo mana kadhataa jedhee akka inni itti mirkaneesse guyyaa itti gibira maamaatirraa yookaan kitaaba dhukkubbii gooftaarraa dhagaanidha. Guyyaan roobii Mikiraayuud jedhama. Mikiraayuud jechuun guyyaa itti warra Ayihudootaa gooftaa qabachuudhaa fi Faasikaan fuulduraan waan jiruuf gidduu kana goonumoo gidduu kana dabarrumoo namni nutti wocamoo namni nutti wocumoo kallattii attamiin immoo dhannee qabachuu dandeenya jedhanii guyyaa isaan itti mari'achaa turan. Akka isaan itti mari'atan Yihuudaan illee barattoota 12 keessaa ba'ee akka inni itti dhaqee jara sanaa wajjin dabarsee waaqa isaa akka inni itti birrii 30 gurgure.
guyyaa itti namni nama gurguruu hin qabu, namni dabarsee du'atti nama laachuu hin qabu kanarraa waa baraa jedhamee kitaaba sana guyyaatti dhaggeeffachaa oolanidha. Guyyaan jimaataa siqilata arbeedhama. Guyyaan kamisaa guyyaa irbaataati. Guyyaan irbaataa kun Wangeela Maatewos boqonnaa 26 akkatti gooftaan irbaata duuka bu'oota isaa wajjin nyaate isarratti immoo ka'ee kennaa qulqulluu laakun foon kooti laakun dhiiga koo jedhee akkaataan itti kenne. Kamisi kun guyyaan itti barattootaan miilla dhiqe. Fakkeenyaaf akka mana amantaa Ortodoksiitti qeesiin hundumtuu wayyaa keenya ofirraa baasnee mudhii keenya hidhannee sagaafa gooftaan hojjetee sana namoota agarsiisuudhaaf kiristiyaanota hunda walitti qabnee waciitii fudhannee bishaan itti buufannee miilla barattootaa miinya. Akka kana waliif godhaa gooftaan akka kanatti gabbu'ee nu barsiise kan jedhu seera sana raawwachaa oolla jechuudha. Guyyaa gaafa kamisaa. Guyyaan gaafa jimaataa guyyaa siqilata arbeedhama. Guyyaa itti gooftaan fannifamee jenneeti. Egaa kun hundumtuu hin beekaa. Sanbati shaaramte ateettu guyyaa qidaameeti yookaan immoo guyyaa sanbataati. Sanbati akka macaafa qulqulluutti sanbati inni kakuu moofaa guyyaa sanbata duraa sanuu jennudha. Sanbata guddaa inni dilbata jennee amma kabajnu kuni sanbata kiristiyaanaati. Sanbata kiristiyaanaa jechuun kakuu haaraatti gooftaan guyyaa sanarra dhufee garaa giiftii maaramii keessa kan bule, guyyaa sanarra du'a mo'ee du'aa kan ka'e, guyyaa sanarra gara samiitti kan inni ol ba'e. Kanaaf guyyattiin kun immoo adda baatee duuka bu'oonnis guyyaa kana walitti qabamanii waliin waaqayyoon kadhatanii daabboo yookaan immoo waan waliin cabsatanii nyaatan waliin cabsachaa nyaachaa akka isaan turan hojii ergamootaa irratti barreeffamee waan jiruuf akka mana kiristiyaanaa amantaa ortodoksiitti egaa qidaameen sanbata kakuu moofaa jedhameeti kan kabajamu. Yihudiin immoo yookaan sanbata dilbanni immoo guyyaa sanbata kiristiyaanaa jedhamee kabajama. Ishaaram inni jedhu maaliree inni itti jette kuni akka mana amantaa ortodoksiitti sanbata shaaramte kan jedhamtu sanbanni hin tsoomamu. Akka mana amantaa ortodoksiitti lagatamu sanbanni. Garuu sanbanni waggaa keessaa lagatamtu sanbata duraan ishee du'aa ka'umsa gooftaa jalatti dhuftu kana. Gaafa sana jimaata fannoo irraa buusan. Jimaata sana galgala sa'aatii 11tti Niqoodimoosii fi Yoosef namni Armaatiyaa dhaqanii awwaalan. Akka mana amantaa ortodoksiitti jimaata sana galgala sa'aatii 11 kaasee hamma gaafa du'aa ka'utti waa nyaachuun dirqama dhorkaadha. Inni dhorkama. Guyyaa meeqa jimaata galgala waa qammasu jimaata ittiin buluu sanbata duraa ittiin oolu ittiin buluu gaafa du'aa ka'umsa gooftaa kabajanii kennaa qulqulluu fudhataniitu du'aa ka'umsa isaa kabaju. Egaa ishaaramte sanbata jedhamtu kun sanbati hin tsoomamu ture garuu amma garaa lafaa keessa gooftaa waan jiruuf inni hin kaane jedhamee yaadannoo isaa waan goonuufi sanbata sana shaarreetu tsoomnaa jechuudha. Gaafa sana hin tsoomamti garuu sanbati hin tsoomamu ture. Qidaamee si'uur jedhama afaan Giiziidhaanii qidaamee obboroo jechuudha. Sanbati shaaramte isa kana borumtaan isaa immoo du'aa ka'uudha jechuudha. Ayyaanni yookaanuu dhufee sirbaara gadaa namoonni nama boonsisuu qabna aadaa. Haa ta'u egaa daawwattoota keenya ayyaanni keenya akkamatti beekti jira akkatti bohaaraa raawwachaa jirtan abdii guddaa qabna. Amma immoo kana taasisuudhaan mee dhuma irratti egaa waan baay'ee ol gaafannee irraa barannee bashannannee irraa kana taasisuudhaan immoo namoota ayyaana kanaan bagattiin singee jettanii akkasumallee ergaa dabarsuu qabaattanii ergaa gabaabaa amantoota keessaniif akkasumallee namoota hordofaniif dabarsuu dandeessu. Waaqayyo guddaa galateeffannaa waaqayyoon guyyaa addaa kanaan nu ga'ee eebbifamu jecha amantoonni kiristiyaanaa guutummaanii bagattiin isin ga'e jechuun jaalladha. Sana kanan jiru kiristiyaanonni hundumti keessan warri ayyaana Faasikaa ayyaaneffattan hundumti keessanii baga waaqayyo guyyaa eebbifamaa ulfina qabeessa guyyaatti birmadummaa bilisummaa guutuu nu kenne kanaan isin ga'ee ayyaanichi immoo ayyaana gaarii ayyaana ulfina qabeessa isin haa ta'u jira. Waaqayyo biyya keenyaaf nagaa saba keenyaaf nagaa eebbaa kennu ulfinni immoo waaqayyo Tole anis akkuma kana uummata kiristiyaanaa miidiyaa kanaan nu daawwachaa jiran hundumaadhaan ayyaana gaarii ayyaana eebbaa ayyaana gammachuu isiniif haa ta'u jedha. Yeroo ayyaana kana ayyaanessitan immoo ollaa keessan kan jiru harka qalleeyyii yaadadhaa ayyaanni keenya hiikkaa kan godhatu yoo kana gooneedha kan jedhu ergaa dabarsuun barbaada. Addatti immoo ijoollee waldaa Dubroo Maaramii Sooliyaanaa biyya alaa jirtanii gargaarsa dadhabootaaf gochaa turanii isiniifis bakka jirtanitti ayyaana gammachuu isiniif haa ta'u jechuun barbaada bakka jiranitti. Egaa ayyaana du'aa ka'uu kana yeroo ayyaanessuun ayyaanni kun guyyaatti du'a jalaa bilisa baane waan ta'eef hamilee walii ajjeesuu, jibbaan wal ajjeesuu, inaaffaadhaan wal ajjeesuu keessaa baanee
ayyaanni kun dhumarratti nagaan isiniif haa ta'u. Kiristoos yeroo du'aa ka'e akkuma jedhe nagaan biyya keenyaaf, nagaan naannoo keenyaaf, nagaan addunyaa hundaaf akka ta'u dhimma nageenyaa irratti hundumtuu nagaa waliif qabaannee nagaadhaan ayyaana kana haa dabarsinuu jechuun barbaada. Ayyaana nagaa hunda keenyaaf haa ta'u. Amiin. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenya qophii nuti keessummoota keenya waliin taasisaa turre asumarratti goolabumaa qophiilee waliin turtii gaarii ayyaana gaarii isiniif haa ta'u.